ምናልባት እናንተ ተናዳችሁ ወይንም ገጥሟችሁ ያለው ነገር አሁን ለምሳሌ ህይወታችሁ ላይ እንደደረሰና አድርጋችሁ ብታስቡት ነገር እኔ እንደዛ ነው እየተሰማኝ ያለው። ለዛ ነው የጠየኳችሁ፣ ለዛ ነው የለመንኳችሁ ማለት ነው። ምን አለ በቃ ብታደርጉልኝና ባገናኝ። አሸማ akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan isinin jechaa jechuudha. Xoorinnatiin itti fufeetu jira jechuudha. Dhuma hin qabu macarrashaa የለሁም ማለት ነው። amma obboleessi kun yeroo darbe wayii jechuudha kan wajjiniidhaan barannema guddannedha jedhee Abiraamii fi Ermeellaa akka walitti araarsee ni beektu jechuudha. Ermeellaan kana hol miidhamuu hin qabdu, miidhamuun ishii hin barbaachisu. Abrahaam waadaa naa galee waan naan jedhe qaba, waan natti dubbate qaba ture. Garuu immoo lafa waadaa sana hin oolle. Maaliif akka inni dogoggore hin beeku. Majammaraa yookiin immoo haadha manoota jalqabaatiin kan inni miidhamaa ta'u kan jiru. Itti himneerraa galuu fi didee dhaabbachuu didee maaliif akka inni godhatu hin beeknudha kan jechaatu jirani. Ani immoo guutumaan guututti nagaan qabanii fayyaan qabanii dhukkubsattootadha. Uuma isaanii hin beekanii amantaa hin qabanii. Namni tokko gaafa lolli wayiitti ka'u yookiin jireenyi isaa gaafa toora galuu dhabu gara amantii isaatiitti siqaa naman mari'ata. Isaanii jecha namaa hin dhaga'anii. Namni isaatii 24 taa'ee miidiyaa kanarra waa'ee isaanii haasaa, waa'ee isaanii dubbata. Inni barsiisu barsiisaa, inni lolu lolaa, inni komentii barreessu komentii barreessaa. Kallattii garaagaraadhaan yaada kenna. Nu iyyoo osoo hin taane warri nu caala gaahila keessa galanii maalummaa gaahilaa itti jiraachaa jiran, dhamdhamachaa jiran, itti jiraachaa jiranii sirriittidhaan haasawaatoo jiru jechuudha. Akka jireenya isaaniitti godhanii yookiin immoo akka wanta macaafa qulqulluurraa haasawaniitti waa'ee gaahila isaaniitiif haasawaatoo jiru jechuudha. Haati manaa hin dhageessu, abbaa manaan hin dhaga'u, jaalalleen ishiin jedhamtu hin dhageessu. Kanaaf iyyuuti jechuudha. Sin akkasumaan iyyituu hojii keessan hojjechuuf mirga guutuu qabdu. Kan sin dha'u hin jiru, kan si wanni jedhu hin jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu eenyumayyuu osoo deeggaruu baattanii akka kiyyatti barbaachisaadha. Yeroo nuti namoota deeggarru dhugaa dubbachuudhaaf waaqayyo illee nutti dheekkamadheena amananii jechuudha. Nama jaalachuudha. Hojii badaa qaba yoo ta'e hojii isaarraa deebi'i jechuudha. Kanaan achitti ilma namaatiif qabsoomuun ni barbaachisa jedhee ani iyyaadu akka kiyyatti jechuudha. Isaan immoo akka jechaa jiranitti waan yaadne qabna, waan karoorsine qabna. Nuti Abiraam bira si geessu hin dandeenyu matumayyuuti. Ati Abiraam bira dhadheetta taanaan wanta kaayyeeffanne karoorfannetu duubatti nu jalaa jedha, duubatti nu jalaa deebi'a wanta ta'eef isa kanaaf iyyuu calli jedhi. Ermeellaa yoo ta'e miidhamteetti allamaa sadii kana caala miidhamuun hin jiru. Wanti ishiin isa goote hin jirtu. Kanii egaa isaan jedhaniitoo jiran jechuudha. Dhugaadha. Amiruunis Buraanis mucaan kunis gara Ermeellaati jechuudha. Ermeellaa fi Abiraam osoo waliin ta'anii baay'ee kan isaan barbaadanii dhugaadha. Ermeellaanis ijji ishii jireenyi ishii waan hundumti ishiiyyuu amma Abiraam jechaa jirti wanta ta'eef egaa immoo abbaa caala maaliin budaadhaadhaani talatii wayii jira wanta akkas jedhu wayii jechuudha. Hin beeknu kan nuti akka keenyatti akka hordoftootaatti nuti akka Abiraam Ermeellaa faana ta'u hin feene hin barbaanne. Maaliif jennaan dhiirri umurii isaa guutuu jiraatee wanta darbuuf dubartiin immoo akkas miti. Yeroo ishii jala darbaa ulfooftee gatuu danda'a, deessee gatuu danda'a. Abjuu ishii mul'ata ishii irra kana yeroo inni itti ajjeese karaatti hambisu wanta jiruufi hin barbaannu. Ermeellaan immoo nama gaa'elatti galuu barbaadudha. Nama jireenya hin argine jetteetti wanta ta'eef jireenya arguu immoo barbaaddeetti taanaan dhiira tuttuqqaa hin qabne dhiira kallattiilee garaagaraadhaan kootota keessa hin jirre. Abiraam jechuun kootota keessa nama jiru barbaadamee nama hin argamne nama qulqulluu kan hin taane jechuun ni danda'ama jechuudha. Ishi osoo innis immoo gaa'ila isaa irratti murteeffatee hin kutatiin hin fixatiin jaalala ishii simatee ishiinis akka inni jaalala simatu goote wanta ta'eef akka kiyyatti
siifin ta'u sitti taphatee adeema inni booda yoo barbaadeera ta'e waantuma maraatiin akka nama maraatee fakkaate daandii gubbaarratti gaafa inni ba'ee way carraa koo jettee boo'uu dandeessa inni immoo jireenya biraa immoo borumaa kana deebi'ee immoo jiruu biraa jiraachuu danda'a irra akkanaa hin danda'amu inni galiidhaaf itti fayyadamaa jira doolaaraaf itti fayyadamaa jira dubartoonni qamisii keessan sassaabbadhaa miila keessan walitti qabadhaa maalidha wanti isaa barbaree wayisnitti facaasammoo maaraca wayisnitti naqammoo maalidha kanaaf iyyuuti ta'a fiqiriyyeen immoo kaleessa dhungorra buustee deemte jechuudha yookiin iyyuu immoo yoonni sii bilbileera ta'e ruutaan jechuudha yoonni sii bilbileera ta'e haala sanadhaan taasayiitii ofitti qabi hammadhuu dhungadhuuti biraa sokki jechuu ni dandeesse jechuudha maaliif jennaan ruutaan tokko lama sadi jettee galgala gaafa mana gara manaatti deebite guyyaa hojjechaa ooltee jechuudha viidiyoo ishii halkan qophooffattee bulti waanta ta'eef jechuudha hanga yoomitti dubartiin akka isheen xibbee sirratti jechuudha taphattee jechuudha sirratti mimicceertee Abrahaam hoodhu nyaadhu sin jettee afaan si keessee si biraa deebitu anaan na dhiba jechuudha anaan na dhiba takka shurrubbaa dhaattaa takka firiizii marammartaa takka ministirii dhaattaa takka nama tuffattaa kan akka kee immoo tumamummoo hin jiru abboo kan akka kee immoo kufummoo hin jiru kana miti dhiirummaan baazawee kana miti dhiirummaan dhugaan siin jedhehan of tuuluun miti shurrubbaa ofitti dha'uudhaan miti dhiira jechuun qalxaaffaa kana dura akkasitti hin ta'e tirootaa yaadattaa dhiira jechuun isa dubartii wal jala geeddaru osoo hin taane dhiira jechuun isa hojjetu isa mana isaa bulfatu isa maatii isaa kabaju malee isa dubartii wal jala geeddaru miti siin jettee sitti himtee turte jechuudha si galeera miti ati garuu sana miti jechuudha har'ammoo yoo barbaadde immoo fiqiriidhaan fiddee dhuftaa galgala kana ati silaa safuudha kan kee dhugaa dubbachuuf taana of qabdee hin teessu namni hin dhokatamu waan tokko jalaa namni hin dhokata dhugaa dubbachuuf taanaan gaafa wantoonni bitaatti gale hin dhokata jala ati jalaa dhokachuun barbaadu sobdee asirratti dhuftee miidhamaa fakkaata jechuudha eessa kee miidhame si jammar eessa kee miidhamte miti yeroo darbe edda miidhamte maaf daqiiqaa tokkoof hin dhaggeeffatiin maaf balbala kee cufattee hin taa'iin maaf hojii kee qaxxeettiin hojjetiin bilbila kee cufattee taa'uu na dhoowwanii dhaabbachuu na dhoowwanii kun kan biraati jechuudha si gala miti kun kan biraati jechuudha sumatu dubartoota sadan shiyyoo haa ta'u arfan shii jechuudha barbaada jechuudha har'a shii kana bira boru shii sana bira aftaana shii sana bira xabbasi bakka xibsii keenyaa dholiif gadi kaadhuuti bakka maal godhure amma gochuun hin danda'amu ay gara dubartoota na gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf taanaan meessa isaan walitti akkasa nyanya jedhanii asirratti miidiyaa irratti ba'anii wal lolanii jechuudha himmachaachuu yamannanyam dhugaa dubbachuuf taanaan ባገናኛኝ ብታገናኝ በአካል ማለት ነው ገብቷል የምታወራው የሚሰማትን ስሜት እናያለን በቃ የምታደርገውን ድርጊት በሙሉ እናያለን እኛ ስለዛ አንተ ከሚሰማ 1000% በልጦ እኛ ይሰማናል ግን ደግሞ እኛ እያዘጋጀነው ያለው የበቀል መንገድን አታበላሽብን ነው እያልን ያለነው ገብቷል አብርሃም ማልቀስ ካለበት ያለቅሳል መማር ካለበት ይማራል ይኸውልህ አንተ እሱን ልትጎዳ አስበህ ሊሆን ይችላል እኛ ግን እሱ እንዲጎዳ አይደለም የምንፈልገው እንዲማር ነው የምንፈልገው ገብቷል ሁላችንም እያደረግን ያለ ነው እኔም ብሩኬም እያደረግን ያለ ነው አብርሃም እንዲጎዳ ሳይሆን በሰራው ስራ እንዲማር እንዲጸጸት ስራ እየሰራን ነው ያን ስራ ደግሞ አታክሽፍብን አታበላሽብን ገብቷል ከጀርባችን እኛ ብቻ አይደለም ከጀርባችን ብዙ ሰዎች አሉ በዚህ ጉዳይ ብዙ የሚያግዙን ብዙ የተባበሩን ሰዎች አሉ ያንን ነገር ደግሞ ሜዳ ውስጥ አትጣልብን ከንቱ አታደርግብን ከንቱ ማድረግ አለማድረግ አይደለም ሲጀመር እናንተ እኔ በራሴ መንገድ አገኘዋለሁ እኔ የፈለገ ነገር ቢሆን ማለት ነው እናንተ ምንም ልትተባበሩኝ እንዳልቻላችሁ ነው እየተሰማኝ ያለው የምሬን ነው የምነግርህ እኔ ደግሞ አንድ ነገር የምፈልገው ነገር ማለት ነው በራሴ መንገድ ሄጄ ማለት ነው አብርሃምን እንዲያለቅስ ማለት ነው ሴት ላይ ያደረሰውን የሷ ላይ ያደረሰውን እንባ ማለት ነው እንዲደርስበት ነው የምፈልገው እንዲቀጣ አደርገዋለሁ አብርሃምን የምሬን ነው የምነግርህ አደርገዋለሁ ደግሞ እንደማደርገው ደግሞ ራስህ ትመለከታለህ በራሴ መንገድ ሄጄ እኔ አብርሃምን እንዲቀጣና እንዲያለቅስ እንዲማርበት እያንዳንዱ እሷ ላይ ያደረሰውን ነገር እንዲማርበት ካላደረኩኝ ምን አለ ትላለህ ናባስ ምን አለ ትላለህ